Waancaa Afrikaa bara 2025 Morokootti qophaa'een Senegaal goolii 1-0 qopheessituu sirnichaa injifachuun shaampiyoon taate yaadaan wal falmaas beem. Mormuun taphannuu jechuun dirree dhiisanii bahanii jiru. Seera konfedereeshinichaatiin ammoo gareen tokko hin taphadhu jedhee dirreeyyuu gadhiisee forfeedhaan akka mo'amu seerichi ni ka'am. Kanuma bu'uureeffachuun kaaf waancaa Senegaal harkaa baasuun Morokoof kennu ifoomse. Seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti daba nurratti raawwatame kan jedhu federeeshiniin kubbaa miilaa Senegaal murtoo kaaf mormuun dhimmicha gara mana murtii ijibbaata ispoortii addunyaa kaasittis geessee jira. Kaas oliyyannoo Senegaal dafee akka ilaalus ifoomsee jira. Daayirektarri olaanoo kaas Maatiiw Reb garee fi deeggartoonni murtee dhumaa beekuuf fedhii guddaa akka qaban ni beekna. Kanaafuu murtoon hanga danda'ameet saffisaan akka gaggeeffamu ni taasisnaa jedhan. Miira qaamolee hunda haqa qabeessa ta'een ilaallaas jedhan. Addunyaan diraamaa waancaa Afrikaa 2025 kun akkamiin goolabamaa kan jedhuuf hawwiin deebii mana murtichaa eeggachaa jira. Senegaal waancaa Afrikaa mormisiisaa jiru kana addunyaatti mul'isuuf Firaans Paarisitti agarsiisaaf akka dhiyeessitu beeksiste. Senegaal boru Firaans Paarisitti tapha michoomaa Peeruu waliin taphachuuf beellamatteetti. Taphuma kana sababeeffachuun waancaa Afrikaa ardii Awurooppaa Firaansitti agarsiisaaf dhiyaata. Seenaa ispoortii kubbaa miilaa keessatti saamicha nurratti raawwatame jechuun murtoo kaaf kan ibsan pirezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa Senegaal Abdoulaye Fall tapha boruu Stade Prince'tti Peeruu waliin Senegaal taphattuun dura wancichi deeggartootaa fi daawwattootaaf agarsiisaaf ni dhiyaata. Senegaal murtoo kaaf kanaaf akka hin jilbeeffanne kan ibsan Abdoulaye Fall duudhaa keenya waan cabsu hunda hin fudhannus jedhan. Qabsoon keenya kubbaa miilaa bilisoomsuudha jechuunis ijjannoo jabaa qaban ibsanii jiru. Sirreeffama Senegaalii fi Peeruun tapha michoomaa boru Stade de France irratti ni taphatu. Mata duree irratti har'a jedhee ture. Oduu itti aanuun tapha mo'atanii darbuu gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiin sodaa keessa kan turte Italiin Ayerlaand kaabaa injifachuun gulaalli xumuraatiif geesse. Tapha Victor Koresh hatriikii hojjeteen Swiidin yoo injifattu Deenmaark fi Poolaandis walakkaa xumuraatiif ga'uuf carraa isaanii bal'ifatanii jiru. Shifarraa Jaamboo. Good evening everyone, what a night ahead of us in Bergamo in northern Italy. Italy against Northern Ireland in the knockout playoffs. Waancaa addunyaa ganna dhufu Ameerikaa, Kanaadaaf Meeksikoon waliin qopheessan yeroo jalqabaaf biyyoonni 48 irratti hirmaatu. Dorgommicha biyyoonni Awurooppaadhaa 16 irratti kan hirmaatan yoo ta'u, dursee biyyoonni 12 kallattiin waancaa addunyaaf darbuu mirkaneeffataniiru. Biyyoonni ramaddii isaanirraa sadarkaa lammaffaan xumuran 16 ammoo tapha mo'atanii darbuu waliin taphachuun hiree waancaa addunyaa argachuu adda baafatu. Haaluma kanaan kaleessa biyyoonni 8 marsaa nuusa xumuraaf ga'uu mirkaneeffatan. Shaampiyooniin addunyaa yeroo 4 Italiin Bergaamotti goolii 2-0dhaan Ayerlaand kaabaa injifachuun marsaa itti aanuuf darbite. Waancaa addunyaa lamaan darban osoo hin hirmaatin kan hafte Italiin dhiibbaa keessa ta'uun tapha kana eegaltus injifannoon galte. Taphataan sarara gidduu Newcastle United Sandro Tonaliin daqiiqaa 56 irratti goolii ittiin Italiin dursiti yoo galchu, Muiskin goolii lammaffaa Italii daqiiqaa 80ffaatti dabaleera. Kanaanis Italiin waggaa 12 booda waancaa addunyaa irratti hirmaachuuf tapha xumuraatiin Boosniyaaf Herzegovina waliin taphachuun hiree ishee adda baafatte. Gennaro Gattusoon kan leenjitu Italiin tapha ramaddiin Noorweeyin caalamtee lammaffaan xumurte. Leenjisichi taphni Boosniyaaf Herzegovina waliin qabnu murteessaadha. Sababni isaa Boosniyaaf Herzegovinaan taphattoota muuxannoo qaban hedduu garee qabdu jechuun taphattoota isaa akeekkachiise. Tapha Victor Gyökeres hatriikii ittiin hojjeteen Swiidin goolii 3-1 Yuukireen injifatte. Giraan Pootarin kan durfamtu Swiidin ga'umsi tapha ramaddii mul'ifte. Taphattoota ciccimoo sarara fuulduraa qabdu waliin wal hin madaalu jedhamuun qeeqamaa turte. Biyyattiin tapha ramaddiitiin tapha tokkollee hin injifanne. Keessumaa taphattoonni akka Gyökereshiif Alexander Isak ga'umsa laafaa ramaddiin mul'isan carraan xumuraan tapha mo'atanii darbuu kana argatte. Kaleessa garuu Gyökeres garicha abdachiiseera. Daqiiqaa 6ffaa 51ffaaf 73ffaa irratti goolii 3 galchuun hatriikii hojjete. Injifannoon kun gulaalli waancaa addunyaan injifa
injifannoo jalqabaa Siwiidin galmeessite yoo ta'u biyyattiin qabxii Neeshin Liigii Awurooppaan qabduun carraa kana argatte tapha xumuraatiin Poolaand waliin taphachuun waancaa addunyaaf darbu adda baafatti. Deenmaark goolii 4-0dhaan Meesoodiniyaa kaabaa injifatte. Miikeel Deemsgaard Gustaafoo Isaaksen goolii 2 yoo galchu Kiristaan Noorgaard goolii arfaffaa Deenmaark galcheera. Poolaand goolii 2-1 Albaaniyaa injifatte. Roobert Lewandowskiin daqiiqaa 63 irratti Peeyot Zeelenskiin goolii hawwattu daqiiqaa 73 irratti galcheera. Tarkiyyeen goolii 1-0dhaan Roomaaniyaa mo'atte. Kubbaa Ardaa Guular fageenya irraa kenneef Ferdi Kaatiyookoogluun galchuun Tarkiyyeen injifatte. Kozovoon goolii 4-3 Slovaakiyaa yoo mo'attu Weelsii fi Boosniyaa Herzegovinaan goolii 1 qixa ba'uun peenaalitiidhaan 4-2 Boosniyaa Herzegovinaan injifachuun marsaa itti aanutti darbite. Riippaabilikni Cheek fi Riippaabilikni Aayilaand goolii 2 erga qixa xumuraniin booda peenaalitiidhaan Riippaabilikni Cheek 4-3 mo'achuun nuusa xumuraaf darbuu mirkaneeffatte. Biyyoonni 8 nuusa xumuraaf darban kibxata dhufu waliin taphachuun biyyoonni arfan dabalataa waancaa addunyaaf hirmaatan adda ba'u. One of their all-time greats. Booliiviyaa fi Jaamaayikaan waancaa addunyaatti deebi'uuf dhiyaatanii jiru. Gulaalli waancaa addunyaa bara 2026 marsaa mo'atanii darbuu ardiilee garaagaraa walitti fideen Meeksikootti Booliiviyaan goolii 2-1 Surinaamaan injifatte. Biyyattii Laatiin Ameerikaa Booliiviyaan erga waancaa addunyaa bara 1994 Ameerikaan qopheessitee as yeroo jalqabaaf dorgommii guddaa kanatti deebi'uuf dhiyaattee jirti. Booliiviyaan gulaalli xumuraan kamisa dhufu biyya ardii Eeshiyaa Iraaq waliin taphachuun hiree ishee mirkaneeffatti. Biyyoota lamaan keessaa kan injifattee ramaddii ulfaataa jedhame Firaans, Noorweey fi Senegaal keessaa kan seentu ni ta'a. Tapha biraatiin Meeksikoon Guadalajaraatti Jaamaayikaan goolii 2-1 Niiw Makedooniyaa injifatte. Jaamaayikaan bara 1998 waancaa addunyaa Firaans qopheessite irratti erga hirmaattee seenaa keessatti yeroo lammaffaaf waancaa addunyaa darbuuf dhiyaatteerti. Warri Reeg Boo'es Jaamaayikaan gulaalli xumuraan kamisaa dhufu bakka buutuu Afrikaa Riippaabilikaa Dimokiraataa Koongoo waliin taphachuun hiree ishee adda baafatti. Jaamaayikaa fi Riippaabilikii Dimokiraataa Koongoo keessaa kan injifate ramaddii kaan biyyoota akka Poorchugaal, Koolombiyaa fi Uzbeekistaanitti kan makaman ni ta'a. Tapha madaallii ga'umsaatiin Firaans taphattoota hanquun taphachuun Biraaziil mo'atte. Deeggartoonni Biraaziil Niimaar garicha keessaa fuusaatti maqaa isaa waamanii yoo faarsan Kaarlo Anceelottiin waa'ee taphattoota as jiran irratti xiyyeeffachuu qabna jedhanii jiru. Abdurrahman Amin. Surprised to see him start the game actually. I've only had small cameo appearances for waancaa addunyaa ji'a lamaan booda US Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoon waliin ta'uun qopheessaniin duratti waqtii taphoota intarnaashinaala xumuraa kana irratti biyyoonni ga'umsa isaanii madaaluu fi garee isaanii xumuraa adda baasaa jiru. US Ameerikaa Isteediyeemii Gileetitti shaampiyooniin addunyaa bara 2018 Firaans Biraaziil goolii 2-1 injifatte. Tapha kanaan Firaansi daqiiqaa 40 oliif taphattoota 10 taphachuun injifannoo galmeessite. Kiiliyaan Mbaappeen daqiiqaa 32 irratti kubbaa Usmaan Dembelee irraa argatee goolii galchuun dursa qabachiise. Ball is played into Mbappe territory. Goalkeeper comes and a fanciful little flick. It just comes so naturally. I think he's passing the fitness test. Mbaappeen taphoota 95 biyyaaf taphateen goolii 56 galcheera. Oliivee Jiruud taphoota 137 taphachuun goolii 57 galche qofatu isa caala. Goolii dabalataa 2 yoo galchee Kiiliyaan Mbaappeen taphataa goolii hedduu Firaansiif galche ta'uun galmaa'a. Boqonnaa deebii daqiiqaa 55 irratti taphataan sarara ittisaa Firaans Dayaanoo Paamikaanoo balleessaa Waslee Mooraas irratti raawwateen kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahe. Ta'us Firaansi dhiibbaa uumtee taphachaa turuun daqiiqaa 65 irratti taphataan sarara fuulduraa Liivarpuul Hugo Ekitike goolii lammaffaa Firaansi galchuun 2-0 dursuu eegalanii. Maayikil Oliisee goolii lammaffaan akka galuuf taphataa haala mijeesseedha. Taphattoota guutuun taphattus caalmaan taphaa kan irraa fudhatame Biraaziil goolii galchuuf yaalii kallattii 4 taasisuun tokko qofa galchite. Taphataan sarara ittisaa Juventus Liisan Bireemar goolii takkittii Biraaziil mo'amuu irraa hin baraarree daqiiqaa 78 irratti galchee fi Kaarlo Anceelootiin taphataa
lammiileen biyyattii jaallatan Neymar Junior ga'umsa madaalaa irratti hin argamu jechuun hambisanii deeggartoonni Biraaziil Neymar garicha keessaa hafuu isaatiin ammoo dirree keessatti sagalee ol kaasuun maqaa isaa faarsaa iyyaa turanii. Kaarlitoon kanaaf deebii yoo kennan nuti waa'ee taphattootaas jiranii fi taphachaa jiranii haasa'uu qabna. Isaan taphattoota fooyyee qabanii fi cimanii hojjetanidha jechuun deebisanii. Ammaaf ga'umsa isaaniitti gammadeera kan jedhan Kaarlitoon ammas garee waancaa addunyaatiif darbu filachuudhaaf morkiin cimaan akka jirus yaadachiisaniiru. Dabalataan sarara fuuldura irratti kan filatan Raafiinyaan sadarkaa isaan barbaadaniin taphachuus himaniiru. Kilaba biyya isaa Saantos keessatti ga'umsa irraa barbaadame mul'isuu kan dadhabe Neymar carraan waancaa addunyaa irratti hirmaachuu isaa ammas dhiphaadha. Taphataan sarara jidduu Manchester United Kaazameeroon ga'umsa Neymar irra ture ni beeyna. Yeroo isaatti garicha sadarkaa olaanaan tajaajileera. Meesii fi Roonaaldoo waliin morkachuun taphataa sadaffaa ture. Inni hiriyaa dhiyoo koo ta'us eenyu akka taphatu murteessuun gahee kootii miti jedhe. Biraaziil tapha michoomaa itti aanu kibxata Kirooshiyaa waliin taphatti. Kaleessuma Kirooshaan goolii 2-1 Kolombiyaa injifatte. Luka Vuskovic fi Igor Matanovic goolii 2 Kirooshaan ittiin injifatte galchanii fi Luka Modric umrii isaa 40 kaleessa biyya isaaf taphachuun taphataa Kirooshiyaa umrii guddaan biyya tajaajile ta'eera. Beelaarus goolii 1-0 Saayipras, Veetnaam 3-0 Baangilaadesh yoo injifatan Israa'el Joorjiyaa waliin goolii 2 qixaan xumurte. Tapharra ganama taphatameen ammoo Chiiliin goolii 4-2 Keep Verde injifatte. Galgala sa'aatii tokkotti Keeniyaan Istooniyaa, sa'aatii 2 irraa eegaluun ammoo Ostiiriyaan Gaanaa, Afrikaan Kibbaa Paanamaa, Joordaan Koostaarikaa, Ijipti Saawud Arabiyaa waliin taphatu. Halkan sa'aatii 4:45 irraa eegaluun Ingilaandi Uraagaay, Neezerlaandis Noorweey, Jarmaniin Siwiizerlaandi waliin taphatu. Ispeen sa'aatii 5 irraa eegaluun Sarbiyaa waliin yoo taphattu, Morokoon Ikwaador waliin sa'aatii 5:15 irraa eegaluun taphatu. Halkan sa'aatii 8:15 ammoo Arjentiinaan Maawurtaaniyaa waliin taphatti. Here comes Fahad, brilliantly saved. El Hadari. Miidhamnii fi taphoonni itti baay'achuun ga'umsa Bukaayoo Saakaa akka gadi bu'u taasiseera. Waggoota lamaan darbe ragaalee lakkoofsa Bukaayoo Saakaa hir'achuu ooftan ifoomsee jira. Shifarraa Jaambotu gandeesse. Bukayo Saka makes this the best scoring Premier League season of his career. Bukayo Saka! Wow. Umurii xiqqaan taphoota 200 ol taphachuun taphataa lammii Ingilaandi arfaffaadhaan waggoota arfan darban imala Arsenaal kilaba cimaa waancaaf morkatu ta'uu keessatti taphattoota maqaan isaanii eeramu keessaa Bukaayoo Saakaan isa tokko yoo ta'u goolii galchuu kubbaa minjeessuun taphataa qaxalee Arsenaal ta'uu mirkaneesse. Sochii taphaa Arsenaal qarqara sarara mirgaatiin taasisu keessatti qindoominni Ben White akkasuma gara gidduutti siquun Maartiin Odeegaard waliin godhan taphattoota garee faallaaf yaaddoodhaan kanumarraa ka'uun hanga dursaa taphattoota Arsenaal ta'utti kan ga'e Bukaayoo Saakaan ta'us deeggartoonni Arsenaal bara kana ga'umsa inni dur ittiin beekamu yeroo murteessaa kanatti isa irraa argachuun hawwii qofa ta'e jalaa hafe. Ofii maaltu muudannaan ga'umsi Bukaayoo Saakaa akkas gadi bu'e jechuun ooftan ragaalee garaagaraa tarreesseera. Waggoota 22 Pirimeer Liigii Ingilaandi osoo hin injifatin kan ture Arsenaal bara kana taphoota 7 hafan keessaa 5 injifannaan waancaa liigichaa ni mirkaneeffata. Milkaa'insa kanaaf ammoo taphattoonni akka Bukaayoo Saakaa ga'ee leencaa qabu. Ta'us taphataan murteessaan kun bara kana liigichaan goolii 6 qofa galchee 3 mijjeesse. Kun ammoo sababa taphattoonni garee faallaa iddoo taphataan kun taphatu barootaaf beekanii itti qophaa'aniif sochii taphatichaa daangesseera. Dabalataan dhiibban kilabichi waancaa argachuuf taasisu xiinsammuu taphatichaatti ulfaachuu mala jedha ragaan ooftan baase. Taphataan duraanii Manchester United Wayne Rooney's yaada kana deeggara. Keessumaa jedha Wayne Rooney ga'umsa Bukaayoo Saakaan baroota darban mul'ise yeroo kanatti kan dur caalaa goolii fi kubbaa mijjeessuun baay'ee irraa eegama ture. Hawwiin tures kanuma haala rakkisaa miidhamaa fi taphoota baay'ee irratti taphachuun walitti hidhamee taphatichatti ulfaate jedha. Arsenaal waancaa 4f morkachaa ture tokko Manchester Cityin harkaa fudhateera. Ammas waancaa 3f morkataa. Waancaa Karabaaw Manchester Cityidhaan mo'ame sanaan taphattoota ga'umsa gadi aanaa agarsiisan keessaa Saakaan tokko. Kun waancaa Premier League England, Champions League kilaboota Awurooppaa fi waancaa
caffee England kana boodaaf deeggartoonni kilabichaa akka of shakkan godheera. Keessumaa barri 2025-26 erga seenee Bukaayoo Saakaan taphoota 17 irratti taphate goolii 2 qofa galchee taphoonni 3 miidhamaan jala darbeen. Dabalataan tapha Arsenal Wolves waliin goolii 2 qixa ba'ee dura Saakaan iddoo lakkoofsa 10 taphateen taphoota 15 irratti dorgommii hundumaan goolii hin galchine. Kun akka kanaan dura sarara qarqara mirgaan hariiroon jiru laafuu taphattoonni akka Ben White carraa taphaa dhabu taphattoota haaraa akka Victor Gyökeres faa waliin tooftaan haaraa Mikel Arteetaan yaadan wal simuu fi hin dandeenye. Sarara Saakaan irra taphatuun lammiin Neezerlaandis Juren Timber ammoo baay'inaan bara kana carraa taphaa argatus akka Ben White wal hubannaa hin qabanin. Waa'ee taphoonni baay'achuu irratti ammoo Mikel Arteetaan kana dura gaafatamee taphattoonni ciccimoon addunyaa hanga taphoota 70 taphachuu danda'u jechuun kana boodas qonnaa kennuu fi akka hin barbaanne dubbateera. Imala taphoota injifachuu Arsenaal keessatti lakkoofsonni waa'ee Bukaayoo Saakaa akkas jedhu. Arsenaal Bukaayoo Saakaa waliin taphoota 199 taphateen 120 injifachuun 37 qixa ba'ee 42 mo'amee harka 60 injifannoo galmeessee. Saakaa malee taphoota 55 taphateen 27 mo'atee 17 qixa ba'uun 11 mo'amee harka 49 qofa injifannoo galmeessee. Saakaa malee hangi goolii galchuu ta'e kubbaa mijeessuu Arsenaal gadi bu'a. Premier League Englandiin waggoota arfan darban ga'umsa Saakaa wal bira qabamee yoo ilaalamu bara kana hundumarra baay'ee gadi bu'eera. Bara 2022-23 goolii 14 galchee kubbaa 11 mijeessee goolii 25 keessatti hirmaate. Bara 2023-24 taphoota 35 goolii 16 yoo galchu kubbaa 9 mijeesseera. Bara darbee ammoo taphoota 25 goolii 6 galchee kubbaa 10 yoo mijeessu bara kana taphoota 27 goolii 6 qofa galchuun 3 mijeessee walitti 9 qofa keessatti hirmaate. Waliigalaan bara darbee irraa eegaluun hammi goolii galchuu fi kubbaa mijeessuu Bukaayoo Saakaa gadi bu'aa dhufeera. Saakaan bara kana daqiiqaa 2869 yoo taphatu osoo barri dorgommichaa hin xumuramin kan bara darbee irra ni caala. Kun Arsenaal imala waancaa 3 kana boodaafuuf yaaddodhamoo Mikel Arteetaan fala barbaadan ni eegama. Jijjiirraa gana dhufuun taphattoonni sarara gidduu gatii guddaa baasuuf eegamu. Elliot Henderson, Adam Wharton, Sandro Tonali fi Bruno Guimaraes taphattoota sarara gidduu kilaboota gurguddaa Awurooppaatiin barbaadamaa jiranidha. Abdurrahman Amin. Here's Šeško surely! And Manchester United have got the opener! kilaboonni jajjaboon England, Manchester United, Arsenal fi Manchester City jijjiirraa waqtii ganna dhufuun taphattoota sarara jidduu dabalatanii garee isaanii bara 2026-27 cimsachuu barbaadu. Elliot Henderson, Sandro Tonali fi Adam Wharton ammoo taphattoota waqtii jijjiirraa ganna dhufuun daran barbaadamanidha. Akkuma taphattoota sarara jidduu kana dura Declan Rice gara Arsenal, Enzo Fernandez fi Moises Caicedo gara Chelsea gatii qaaliin imalan faana sana hordofuun gatiin taphattoonni kunneen ittiin jijjiiramanis salphaataa jedhamee hin eeggamu. Mallee reefuu ji'a bitootessaa keessa waan jirruuf waltajjiin kilabni tokko baree garee irratti hirmaatus fedhii taphattoota irratti jijjiirama fiduu danda'a. Waancaan addunyaa 2026 yeroo jijjiirraan taphattoota banamutti ta'uun isaa ammoo dhiibbaa biraa fidaaf eeggama. It's Elliot Anderson! It's another fabulous Forest goal. Taphataan sarara jidduu Nottingham Forest Elliot Henderson taphattoota ga'umsa isaanii saffisa olaanaan guddifachaa jiran keessaa tokko yoo ta'u ganna kana kilaboota gurguddoo Ingilaandiin barbaadamaa jira. Taphataan kunis sarara jidduu gara fuulduraa fi duubatti siqee taphachuuf dandeettii qaba. Manchester City, Manchester United fi Arsenal taphaticha barbaadaa jiraachuun gatiin taphatichaa akka dabalu taasisa. Ingilaandi waliin waancaa addunyaa irratti hirmaataaf kan eeggamu Anderson dorgommichaan duratti kilabni inni waliin haasa'ee tokkollee hin jiru. Anderson bakka barbaade deemuuf fedhii qabaatullee walii galtee waggaa 3 taphaticha waliin kan qabu Nottingham Forest murteessa. Hawwii kilaboota gurguddootiif taphachuu yoo qabaatellee waancaa addunyaa Ingilaand waliin yoo hirmaatee fi ka'umsa achirratti mul'isus gatii taphatichaaf murteessaadha.
Sandro Tonaalis Arsenaal, Manchester City fi Manchester United sarara jidduu isaanii ittiin cimsachuudhaaf ganna kana xiyyeeffannaa isaanii ta'uu hin oolu jedhame. Arsenaal ammatti maallaqa taphataa kanaaf ramaduu waan hin qabneef ganna kana taphattoonni gurguruu barbaadus akka jiran Sky Sport barreesseera. Bakka bu'aan Toonaalii Giuseppe Rison Newcastle taphataa kana tursiisee bara baraan Champions League Awurooppaa irratti ittiin morkachuu barbaada jedhe. Waliigalteen gabara 2029 Newcastle waliin taphataa qabu kana gatii salphaan St James Parkii baasuun waan yaadamu miti. Adam Wharton taphataa biraa Arsenaal, Manchester City, Manchester United fi Liverpool barbaadaa jiranidha. Taphataan kun sarara jidduu ittisa irratti fuulleffachuun taphata. Gara fuulduraatti Elliot Anderson waliin qindoomuun garee biyyaalessaa Ingilaand yeroo dheeraaf tajaajilaaf taphataa eeggamaa jirudha. Wharton hawwiin isaa kilaba Champions League Awurooppaa irratti hirmaatuuf taphachuu waan ta'eef garamitti imalaan hin beekamne. Waancaa addunyaa ganna kana dorgomamuu irratti ga'umsi mul'isu ammoo fedhii isaa akka murteessuuf isa gargaaruun mala. Manchester United jijjiirraa amajjii darbeen Carlos Baleba Brighton irraa barbaadee osoo hin milkaa'in hafuun ammas hordofaa jira. United Casemiro ganna kana waan gadhiisuuf bakka isaa buusuuf taphataa sarara jidduu barbaadu keessaa Balebaan ni eerama. Manchester United Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Elliot Anderson, Adam Wharton fi Wolvesiif kan taphatu Joe Gomez keessaa tokko mallatteessifachuuf kilaboota jajjaboo liigichaa waliin morkata. It's taken Forest until the 11th minute, but it was a lovely surge forward. Premier League Englandin murtoon abbootii murtee VAR ilaalu murteessan dogongora hedduu qabaachuun gabaafamee jira. Awukar Abdallah gabaasa. Tapha kubbaa miilaa keessatti abbaa murtee taateewwan uumaman sirriitti akka adda baafataniif teekinooloojiin viidiyoo assistance referee VAR hojiirra oolus ammas murteen dogoggoraa kennamuu hin hambifne. Bara 2022-23 kan hundeeffamee fi namoota shaniin kan hoogganamu murtee taphootaa qorachuudhaan kan dhiyeessu paanaaliin taatee taphattoota Premier League qoratu gabaasa isaas dhiyeenya baaseen abbootiin murtee taphoota irratti dogoggora uumaman VAR ilaaluudhaan murtee dogoggoraa 4 as dhiyeenya kennu ifoomsa. Kun immoo bara kana qofa Premier League Englandiin dogoggorri abbootiin murtee raawwatan 54 ga'uu kan mul'isudha. Bara darbee yeroo kanatti dogoggorri 44 kan dirree irratti uumaman VAR mirkaneessuu dadhabeetti ture. Ogeessonni taphoota piroofeeshinaalii bara 2023-24 taphoota torbee 30 booda dogoggorri uumaman 70 ta'uu ni ifoomsu. Bara kana garuu murtee VAR ilaalamuun kennamuun dogoggorri uumamu guddachuun yaaddoo ta'eera. Ta'us torbeewwan torba Premier League Englandiin afaniin wanta uumamuu malu dabalatee kan bara 2022-23 akkasumas kan bara 2023-24 gadi ni ta'a jedhamee tilmaamameera. Wanti akka fooyyatti ilaalamu garuu irra deebiin VAR yoo ilaalamu dogoggorri jiru fooyya'uu isaati. Premier League England keessatti waggaa gara waggaatti VAR ilaalamuudhaan murteen kennamuu qabu kan hin kennamne 15, dogoggorri dirree irratti uumaman 25, murtee dogoggoraatiin kaardiin akeekkachiisaa kenname 11 VAR ilaaluun adda baafamuun osoo qabu osoo adda hin baafamin kan kennamanidha. Premier League England baranaatiin torbee 14 hanga 16 jidduutti penaaltiin 3 kennaman osoo VAR ilaalamee kan hin kennisiisne ture. Arsenaal tapha Everton waliin taphateen balleessaan Michael Keane Kai Havertz irratti hojjete penaaltiin kan kennamuu fi qabu. Chelsea fi Newcastle penaaltiin kennamuu qabu hin kennamne. Tapha Brentford Wolves waliin taphateen Brentford penaaltii argachuu qaba jechuudhaan komachaa turuun isaanii yaadatama. Walumaa galatti paanaaliin taateewwan Premier League England qoratu akka jedhutti murteen VAR ilaalamuudhaan kennamu 89 irraa 83 hir'achuu fi abbootiin murtee ofii isaaniitii dirree irratti murteen kennan fooyya'aa dhufuu ifoomsa. VAR ilaaluun yeroon qisaasa'us harka 25 waggoota 3 darban keessatti hir'ateera. Murtee sirrii kennuuf VAR ilaaluudhaan erga 2023-24 murteen kenname harki 86 sirriidhas jedhame. Foul on the goalkeeper. I'm not sure it is a foul because I think he loses